Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa gahuu dhaggeeffattoota keenya tamooltan guyyaan har'aa fulbaana 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaammee 5 bara 2013 jala bultii waggaa haaraa Itoophiyaati. Kanneen ayyaaneffattan maraan bakattiin isin ga'e keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Komishinni mirga namaa Itoophiyaaf tokkummaa mootummoota haala mirga namaa Tigraay keessaa irratti bayii qorannaa geggeessan dhiyeessuuf jiru oduu keessatti gabaasa qabna. Ayyaana waggaa haaraa laalchisuudhaan qophii qindaa'e oduudhaa booda dhiyeessina. Jimaata yeroo maraka dhiyaatu qophiin labataas abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Piroodyusariin tamsaasa har'aa Daan Biraawun, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara Bafaqaaduuttan isin dabarsa. Ashama akka mooltan oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri mirga dhala namoomaa fi Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa Tigraay keessatti garee lammaniin sarbiinsa mirga namoomaa fi cabiinsa seera baqattootaa irratti raawwatame irratti qorannoo waloo isa dirree keessatti taasisanii raawwachuu isaanii ibsanii gabaasni guutuun 1 bara 2021 akka xumuramee dhiyaatu ibsaniiru. Dhimma kanarratti Tuujubee Horaa dabalata qabdi. Caamsaa 16 hagayya 20 waggaa kanaa gareen qorannaa tokko Maqalee, Wuqroo, Samree, Alammaaxaa, Booraa, Maayicaw, Daanshaa, Maayikaadiraa, Humaraa, Gondariif Baahirdaar akkasumas Finfinnee keessatti qorannaa geggeessee jira. Gareen kun gaaffiif deebii namoota miidhaan irra ga'e aangawoota naannoof biyyoolessaa, dhaabolee hawaasa siivilii, waaltaalee amantii, aangawoota ogummaa fayyaaf murtii haqaa akkasumas dhaabolee gargaarsaa Tigraay keessa sosso'an waliin gaaffiif deebii geggeesseera. Gareen kun itti dabaluudhaan galmeelee, viidiyoowwan, suuraaleef ragaalee kabiroo xiinxalee jira. Gareen kun sababa haala nageenyaa hatattamaan jijjiiramurraan kan ka'e hojii isaa bakka tokkotti hojjechuu dadhabus namoota miidhaan irra ga'eef naannolee akkasiirraa godaanan dubbisee jira. Komishiinarittiin olaantuun dhimmoota mirga namaa tokkummaa mootummootaa Misheel Baachelet wixata fulbaana 13 bara 2021 gumii mirga namaa Jeenevaatti geggeessamu irratti haala mirga namaa Tigraay keessaa fooyya'een argame ilaalchisuun ibsa kennuuf jiru. Ibsi isaanii sunis marii cimaaf haasaa komishina mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqaleef haasaa kanneen biroo of keessatti haammata. Haala nageenyaaf loojistikaan murteessan hedduun jiraatanis gareen keenya haala mirga namaa Tigraay keessaa ilaalchisee qorannaa cimaaf walabaa geggeessuu danda'eera. Kan nuti galmeessineef kanneen miidhaan irra ga'eef itti gaafatamoo akka ta'an murtiitti akka dhiyaatan illee gumaachee jira jedhan Baachelet. Daani'eel Baqqaleetti dabaluudhaan gareen qorannaa gamtaan hojjete kun waliigaltee irra ga'e mala hojiif akkaataa karoora odeeffannoo argameen hojiisaa hojjetee jedhan. Yeroo mara qajeelfama miidhaa hin dhaqqabsiifne walaba, haqa, ifaa, qabatamaa, iccitiinsaa eegame, kabajaa qabuuf ragaa irratti hundaa'eef kan namoota miidhaan irra ga'e walakkeessa godhateedha jedhan Daani'eel. Gareen kun yeroo ammaa odeeffannoo walitti qabame mara xiinxalaa jira. Gabaasi xumuraa kan bayii qorannaa of keessaa qabu kadhumaaf yaada dabalataa dhiyeessu 1 bara 2021 dhiyaachuuf jira. Dhalattoonni naannoo Tigraay biyyoota adda addaa keessa jiraatanii guyyaa dheengaddaa fuullee ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti hiriira bahuudhaan mootummaa Itoophiyaa fi Tarkii yommuu balaaleffatan mootummaan Yuunaayitid Isteets immoo akka gargaarsa dabalataa Tigraayiif taasisu gaafachuu isaanii sagalee Ameerikaatti kutaa afaan Tigraay irraa Basree Siltaan hiriiricha hordofuudhaan gabaaseera. Akka gabaasichi jedhetti hiriirtonni Tigraay keessa beela namaan uumametu jira. Gargaarsa malee boombii hin darbatinaa. Dhaadannoo jedhu qabatanii waraanni Eertiraa akka Tigraay keessaa bahu tajaajilli baankii fi tajaajilli bu'uuraa adda addaa akka deebi'ee hojjetu akkasumas waliigalteen dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e akka taasifamu gaafataniiru. Karaa biraatiin gargaarsa namoomaa gara Tigraayitti geessuudhaaf akkaataa hojii gufuu ta'anii turanii fooyyessuu isaa
mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaa kan ibse yommuu ta'u, itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Biillanee Suyyum gargaarsa gara Tigraayitti ergamaa jiru kan gufachiisaa jiru adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka ta'e himaniiru. We really need to look at it from the context of what has been happening. Kan ilaalamuu qabu Hiwaati gargaarsa namoomaa saamaa jiraachuu isaa kallattii ragaa dhaabbileen gargaarsaa idilee addunyaa bahaa jiranuutiin jedhan. Itti fufuudhaanis what I can refer back to is the looting of humanitarian assistance by the TPLF. An himuu danda'u waa'ee saamicha Hiwaatiin raawwatamaa jiruuti. Dhiyeenya kana jiraattonni Tigraay akka loltoota Hiwaatii fi warreen mootummaan shororkeessummaatti ramadee fi galaa akka qopheessanu taasifamaa akka ture yommuu televizyiinii Tigraay irratti darbu argineerra. Gabaasonni bahaa jiranuu fi wawwaannaan garicharraa dhaga'amaa jiru waan wal faallessuudhaa jedhanii Biillanee Suyyum. Hiriirri dhalattoota Tigraay kun Yuunaayitid Steetsiin alatti biyya Kaanaadaa, magaalota Awurooppaa, Israa'elii fi Awustiraaliyaa keessatti taasifamuun isaa gabaasameera. Gareen biyyoottan Afrikaa lixaa ECOWAS jedhamee beekamu fonqolcha pirezidaant Alfaa Koondee irratti raawwatameen kan ka'e biyya Giinii miseensummaa irraa ugguruu isaa beeksiseera. Miseensonni garee ECOWAS biyyoottan 15 erga walgayii addaa roobii darbe taasisanii booda biyyi Giinii miseensummaa irraa ugguramuu ishee ministeerri dhimma alaa Burkiina Faasoo Alfaa Baarii himaniiru. Hoggantoonni ECOWAS walgayii isaanii booddee ibsa baasaniin warreen fonqolchuu aangoo taasisanii atattamaan pirezidaanti Koondee gadhiisanii akka heerri biyyattii bakka isaatti deebi'u gaafataniiru. Koree dubbii jaarsummaadhaan hiikus gara Giiniitti akka ergu murteesseera ECOWAS. Gareen loltoota biyya Giinii Konoreel Maammadi Dubbooyootiin durfamu sanbata darbe erga fonqolchuu aangoo taasisee booda pirezidaantii biyyattii Alfaa Koondee hidhee asii pirezidaantii Naajeeriyaa Mahammaduu Buhaarii dabalatee hanga'oonni Afrikaa hedduun tarkaanficha mormaa jiran. Kun sagalee Ameerikaati. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuterees aangoo mootummaatti deebi'uun garee Taalibaanii jihadistoota Afrikaa warra garee Saahel keessa jiran jajjabeessuu danda'a jedhanii waan sodaa qabaniif humni nageenyaa naannoo sanaa akka jabaachuu qabu gaafataniiru. Barreessichi gaaffiif deebii taasisan keessatti wanti Afgaanistaan keessatti ta'e bu'iin qorqalbii inni uumee fi haalli lafa irra jiru na sodaachisaa jechuu isaanii ajaansi Firaansi Pireesii gabaaseera. Gareen shororkeessitootaa biyyoottan kutaa Sahaal keessatti socho'aa jiru waan Afgaanistaan keessatti ta'een akka jajjabaachuu danda'u kan himani Antooniyo Guuterees biyyi Faransaay humnoota waraanaa achii qabdu hir'isaa jiraachuu ishee fi biyyi Chaad immoo waraana ishee daangaa Burkiina Faasoo Maalii fi Niijerii irraa kaasuu akka karoora qabdu baruu isaanii himaniiru. Waraanni biyyoottan Afrikaa shananii inni garee jihadistootaa lolaa jiru kan Chaad, Mooritaaniyaa, Maalii, Niijerii fi Burkiina Faasoo akka gargaarsa mootummoota gamtoomanii jalatti hammatamu yeroo baay'eedhaaf gaafachaa jiraachuu isaanii Guuterees dubbataniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin nagaan tura. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti ceena. Pireezidaantiin Somaaliyaaf muummichi ministeeraa biyyattii aangoo hoogganaa dhaaba basaasaa moggaasuuf du'a hojjetaa dhaaba tika nagaa haleellaa marsariitii to'atu ilaalchisuun wal falmaa jiran Mohammad Hussein Rooblee torban kana hoogganaa dhaaba tika nagaa biyyaatiif naga eegumsaa Fahaad Faasiin ajjeechaa sana ilaalchisuun qorannaa geggeessuu dhaban jechuudhaan aangoo irraa kaasanii jiran. Pireezidaantiin biyyattii immoo tarkaanfii kana mormuudhaan roobii darbe Yaasiniin gorsaa naga eegumsa biyyoolessaa gochuun moggaasaniiru. Mohammad Kaahiyee gabaasa Moqdishoo irraa erge jaallannee dhiyeessa. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohammad Abdullaahi Farmaajoo walgahii nageenya guutuu biyyaa kibxata darbe ka gaggeessan yoo ta'u aangoo nageenyaa ka sadarkaa olaanaatti namoota wal jijjiiranii jiran kan aangoo irraa kaafamanii turan daayirektarri dhimma basaasaa Fahaad Yaasiin gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa gochuun kan muudan yoo ta'u qondaala tikaa kan kutaa Baanadrii duraanii Yaasiin Abdullaahi yeroof daayirektara dhaabbata tikaaf nageenyaa gochuun ramadan. Roobeel akka jedhanitti tarkaanfiin pireezidaant Farmaajoon fudhatan kun miseensa tikaa akka taate Ekraan Tahliil Faaraa ilaalchisee qorannaa gaggeeffamu irratti haqa jiru danquudha. Faaraa eessa buuteen ishee baatii waxabajjii darbe keessa kadhabame yoo ta'u baatii kana jechuun fulbaana keessa du'uun ishee dhaabbata tikaan ibsamee jira. Garuu
attamitti akka duute gadi fageenyaan kan ibsameen jiru. Xiinxalaa siyaasaa akka ta'an Haasan Mudaanii akka jedhanitti waajjira pireezidaantii fi muummicha ministeeraa gidduutti adda addummaa jabaan jiru dhaabbatoota kan mootummaa gidduu walta'iinsa jiru dadhabsaa jedhaniiru. hay'adihii kala duwanaa ee dawladda ay shaqaynayaan hadday noqon lahayd garsoorka hadduu noqon lahaa hadday noqon lahayd shaqadii ka socotay madaxtooyada hadday noqon lahayd laamaha amniga dhaabbatoota adda addaa kan akka mana murtii waajjira pireezidaantummaa waajjira nageenyaa kanneen irra hedduun isaanii Moqdishoo keessa ta'ee fi wal waraansa Al-Shabaab irratti gaggeeffamu qindeessan falmii deemaa jiruun miidhamu. Kana malees qindeessaa adeemsa filannoo ka ta'e waajjirri muummichi ministeeraa ilaalamuuf deema. Filannoo barcumoota mana maree paarlaamaa isa olaanuu hafan 19 akkasumas miseensota mana maree isa gadi aanuu 275 deemsa filannoo Soomaaliyaa tirataa jiruun yeroo gabaabaa keessatti filannoon kun gaggeeffama jedhamee eegama. Garuu xiinxaltuu waa'ee nageenyaa akka ta'an Samiraa Ahmed dhaabbata Hiraal jedhamurraa akka dubbatanitti aangoota sadarkaa olaanaa lameen gidduutti adda addummaan uumame kun hojii dhaabbatoota nageenyaa kan Soomaaliyaa keessaa akkasumas michoota addunyaaf haala akkaan cimaa uumaa jedhaniiru. markuu madaxweynaha ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha inuu maamulo amniga iyo doorashooyinka waxaa lagu tallaabsaday horumar ballaaran. Deemsa filannoo qindeessuun hoogganuu kan ramadaman muummichi ministeeraa haga ammaa haala gaariirra jiru garuu adda addummaa dhiyeenya kan waajjira isaanii fi kan pireezidaantii gidduutti dhalate nageenya irratti dhiibbaa qabaachuu kan malu yoo ta'u deemsi filannoo qabatamaa ta'uu fi amantaa irraa qabaachuu irratti dhiibbaa fidaa jedhan. Kana malees jedhu dhageettii argachuu fi mootummaa ijaaruu kan ilaaleen uummata Soomaaliyaa fi michoota addunyaa biratti seera qabeessa ta'uusaa miidha jedhan. Hoogganoonni mormituu kanneen kaadhimamtoota pireezidaantummaa ta'an muummicha ministeeraaf deeggarsa qaban ibsuun tarkaanfii pireezidaanti Farmaajoon fudhataa jiran kun filannoo gaggeeffamuuf jiru duubatti harkisuufi jedhu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti jala bultii ayyaana waggaa haaraatti gatiin lukkuu yookaan indaaqoo tokko giddu galeessatti qarshii 500 gurguramee jira. Jala bultii ayyaana waggaa haaraa kan bara 2014tiin namoonni dubbisne kanneen gurguranis kanneen bitanis lukkuu, re'ee, hoolaaf qotiyyoo dabalee oomishaalee gosa hundaa irratti gatiin dabaluu dubbatu. Magaalaa Finfinneetti gabaa horii Aqaaqiif giddugala gabaa kuduraaf muduraa Haayilee Gaarman deemuun sochii gabaa ka daawwatte Tsahaay Daamxoo namoota dubbisuun ka gabaasa qabdi. Itoophiyaatti bara 2013 yeroo dhiyoodhaan asitti oomishaalee garaagaraa irratti daballiin gatii akka jiru namoonni bitanii fi gurguran kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Obbo Tasfaayee Leencoo namoota giddugala gurgurtaa fuduraa fi kuduraatti qullubbii osoo bitanii haasofsiisnedha. As shunkurtii waan gabaa kana ayyaanaaf waan nuti bituudhaaf nuuf. Shunkurtaan isa darbeerra baay'ee dabalata qaba. Barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira. Wanti garaagaraa wanta akka hanqaaquus wanta akka lukkuus dabalanii jiru. Re'eenis dabalee jira. Gabaa barreen gaddaarra fardaa lafa wal caalu baay'ee. Shunkurtiin barreen gaddaa faasigaatti xinnoo dabale malee birrii 15 faayidaa turre. Har'a birrii 38 bitaan jira. Kun birrii 38 bite kana differensii baay'ee qaba. Shunkurtiin barreen gaddaaf baranni waluun fakkaatu. Lukkuun barreen gaddaa hanga 550 har'a immoo hanga birrii 800 hanga 750tti bitaa jira. Saangaa biran naqne garuu ani re'ee fi hoolaa ilaaleeras naannoo kana ofitti nama butanii waama xinnoo ishee birrii 4,000 birrii 5,000 jedhu naannee akkuma humna keetiitti barbaaddee gaan bittaa. Inni isaa waama sodaachisa baay'ee amma 8,000 amma 7,000tti waamu yoo humni kee danda'e bittaa dadhabde immoo dhiistee dabarta. Torban lamaanas oomishaalee hundarratti gatiin dabaleeraa kan jedhan ammoo aadde Beeteleemi. Beeteleemiin jedhama. Haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyoota 15 dura qullubbii diimaan kiiloogiraamni tokko qarshii 20 hanga 25 ture. Amma garuu qarshii 35 hanga 40 kan jedhamaa jiru. Amma ayyaana irratti baay'ee dabaleera. Kan bara darbeera baay'ee dabalee jira. Wanti hundi dabaleera gatiin isaa barbarreen, qullubbiin,
garmaleedha kan isaan dabalan. Garuu sababa maaliin akka dabale hin beeku. Obbo Tolisaa Battalee qonnaan bulaa naannoo Aqaaqiiti. Hoolota furdisuudhaan gabaaf dhiyeessanii. Gabaa ayyaana dhufee hoolota fidee hoolota manaayin qabaa horsiisee akka barreen gaddaa tollaaluu akka barreen gaddaatti miti gabaan barana immoo baay'ee quuddas namedha gammachuudha. Barreen gaddaa 4,000 barana 2,500 hanga naannoo 1,800 irree gurguraatan jira. Yaa ta'u malee bareeda baay'ee des namedha nama gammachiisa barana gabaan tasgabbaadha quufadha. Aadde Azeeb Takkaalli namoota dhaaba re'ee keessatti argine dubbisne keessaa isaan tokko. Daballiin gatii kan baranaa kan bara darbeerra akka cimaa ta'e ibsanii jiru. Azeeb Takkaalli ibaalaala. Azeeb Takkaalli jedhama. Re'ee bituufan dhufe. Gabaan gatii ittiin wal bitee gurguraa jiru kan bara darbeerra wal bira qabamee yoo ilaalame garmaleedha kan dabale. Garuu argamuun isaayyuu waan gaariidha jedhee yaada. Kan bara darbee qarshii 3,000 hanga qarshii 4,000tti bitaa turre re'ee tokko amma immoo qarshii 7,000 hanga 8,000 jedhamaa jira. Magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti akka naannofnee ilaalletti jala bultiin gabaa bara haaraa kan bara 2014 kan bara darbeetiin gatiin isaa haalaan dabalee akka jiru namoonni bitanis ta'e gurguran ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Jala bultii ayyaana waggaa haaraa bara 2014tti magaalaa Amboottis akkasuma gatiin gabaa dabaluu dubbatu jiraattonni tokko tokko. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa gabaawwan irra deddeemee gaafachuun yaada jiraattota hanga tokko qindeesseera. Bara haaraa Itoophiyaa borseen ulaalchisuun yaada isaan qaban kunoo. Obbo Dajaneen jedhama magaalaa Amboo kana keessa jiraadha. Haalli gabaa jireenyi garmalee qaala'aa barana. Hundisaa wanti gatiinsaa gadi bu'aan homtuu hin jiru. Gatiinsaa qaala'aa hundisaa kan akka qullubbii soo argite, kan akka lukkuu soo argite, kan akka hoolaallee, kan akka sangaallee yoo ta'e hundisaa gatiinsaa ol ka'a. Bara isa darbeera garmalee jecha. Lukkuun amma 800 hanga 700 waan akkasii. Ishee xiqqoo jiddu galeessaa hanga 500, 400 fi 50 waan akkasii. Lukkuun 550 nan bite akkasi. Maqaan koo Fiqirtaa Addaamuun jedhama. Kan bituufan ba'e hindaanqoo fi shunkurtii bituufan ba'e garuu gatiisaa baay'ee dabaleera. 800 jedhu gatiisaa. Haalli gabaa akkuma argamu kan nama gammachiisu miti. Waan hundumaa dabaleera. Waan hundumtuu shunkurtiirraa kaasee hanga hindaanqootti baay'ee dabaleera. Bara dhuftutti waan hundumaa otoo nu qannase jiruun keenyas haalli isaa gaarii miti. Otoo nu fayyeessanii gaariidha. Ameen baga waliin ga'e maqaan koo Gammachiisin jedhama. Jiraataa magaalaa Amboorraa bara 2013 keessatti haalli jiru haala gaariidha garuu xiqqoo rakkoon jiru dhimma dinagdee wal qabatee qaala'insi jireenyaas rakkoon jira. Kana sirriitti mootummaan illee irratti hojjechuu qaba. Amma immoo magaalli keenya misooma argachaa jira waan ta'eef yoo bara 2013 keessatti kana caalatti misoomni babal'ate waan jira. Akka immoo rakkootti dhimmi nageenyaallee rakkoo guddaa jira jechuudha akkuma waliigalaatti. Kanaaf kanarratti immoo mootummaanis irratti hojjechuu qaba. Biyyi keenya nageenya akka argattu gochuun gahee hawaasaati. Ani yaalamu Zargaanaan jedhama jiraata magaalaa Ambooti. Haalli hoolaa gabaa irratti hin oolte hoolaa guddaan hanga 5,500 deema. Jiddu galeessi immoo hanga 3,000, 3,500 hanga 4,000 deema. Kanaaf haalli gabaa jiddu galeessaan maal jedhu fooyya'aadha. Gara wuddiidha gara wuddiitti deemee jira. Barana baay'ee dabalee jira. Koronaa faana wal qabatee jira. Namni gara gabaa fi gara ayyaanaatiif sosochii taasisaa jira malee of eeggannoon baay'ee mana waan jiru natti fakkaatu. Maqaan koo Zalitu Sheetu haalli gabaa waan hundumaa beessa. Xinnoo shunkurtii bichaatti dabalanii warri sooressa. 45 galchanii. Ani kiloo 2 bite. Akka humna kootti ayyaanaaf hindaanqoof lukkuu malee maal qabna. 550. Hawwii gaarii kan hin qabu mucaan koo bicha nagaan naa dhufu taadara. Gondar jira. Akka nagaan naa galu. Maqaan koo Takiluu Miratuu jedhama. 2013 akkuma beekamu akkuma naannoo keenya irraa kaasee hanga biyyattiitti jeequmsi jiraachaa turuusaa beekamaadha. Jeequmsaan furmaanni dhufuu waan hin dandeenyeef
akka jaarraa 21ffaatti yoo yaadne namoonni hubannoo dhabuurraan waan baay'ee waan taanee keessa galanii jiru. Hambira jeequmsarraan darbee haalli jireenyaa namoota baay'ee gadi bu'aadha. Namni kan hojjetee argatuu fi kan inni ittiin baasu wal madaaluu hin dandeenye. Kanaaf hiyyeessi biyya keenya harka caalu waan ta'eef namni nyaatee buluu qaba. Namni nyaatee buluudhaaf nageenyis jiraachuu qaba. Kanaaf furmaata akka barbaadu mootummaan itti yaaduu qaba. 2014 immoo isa kanarraan faallaa ta'ee bara nageenyaa, bara badhaadhinaa, bara namoonni itti hojjetanitti milkaa'anii baratanitti milkaa'an namni nagaadhaan bahee galuu kan danda'u ta'uu kan qabudha jenneetu amanna. Bara eebbaa bara badhaadhinaa kan ta'u abdiin qabaa galatoomachuu barbaada. Shittaayee Dabareen jedhama. 2013 keessa nuuroon nu rakkisee baay'ee rakkanneerra ijoollee keenya guddifachuu gabaadhaan dhewaa bituu dadhabneerra akkatti amma immoo manni barumsaa innaa ga'u kana waan ittiin galmeeffannu iyyuu dhabneerra mana kiraa dadhabneerra wanti nuti har'a nuuroon baheessa jennee itti assaabnoomtu jiru. Nuti amma fakkeenyaaf daa'ima keenya maal goone barsiifanna jennee taasifamna mana barumsaa kan dhaqee fudhatee galu jira galmeeffachuu dadhabee sila kanaatiifuu nuti immoo 2014 keessa nageenyoo dhufe fudhanneetu ishii jennee bulla. Nuuroon kan waddade kun yoo nuun jijjiiramee mangistii nagaa nuu ta'ee biyyi nagaa nuu ta'ee ijoollee keenya barsiifannee akkuma jennu kanas immoo warri dadhabne kun dhaqnee galmeeffannee lifoon keenya bitannee akkuma durii sana barsiifanne nan jaaladhaan jedhan. Girmaa Dinquu aanaan jiraadhu magaalaa Amboo gabaan ayyaanaa lukkuun baay'ee gatii shammiyaadha. Shii kana amma fakkeenyaaf birrii 500 nan bite kana 700 nan bite yeroo kaan odoo ta'ee gatiin lukkuu tokko birrii 400dha. Kanaafuu bara kana dabaleera jechuudha. Gatiin waan hundayyuu daddabalee jira waan ta'eef gatii sabaa mi'aa waan ta'eef fooyya'uu qabaa waan ta'eef. Maqaan kiyya bilisummaa lachisaa jedhama. 2013 keessatti rakkinoonni hedduunis turaniiru. Wantoonni hojjetamanis yoo jiraatan rakkinoota hedduu jechuun chaalenjii baay'ee nu qunnamee jira. Kanaaf fakkeenyaaf akka biyya keenyatti haala rakkoon nageenyaa wal qabatee rakkinni hedduun tureera. Rakkinoota babal'aa haala siyaasa biyya keenyaas wal qabatee haala kooronaas wal qabatee haala uumamaa yookaan jijjiirama qilleensa adda addaa hojii wal qabatee rakkoon tureera jira. 2014 kana keessatti tokko rakkinoota jiru kana fuudhuuf mootummaa irratti hojjechuu qaba uummanni irratti hojjechuu qaba jedha. Akkuma waliigalaatti rakkoon hojii dhabdummaa yookaan immoo barattoonni baay'ee eebbifamanii hojiitti galuu irratti baay'ee isaanii bakka alma rakkoo adda addaa keessa jiru jecha yaanaan dabalatee jechaadha. Kanaatiif gara fuulduraatti yoo danda'ame ta'ee mootummaan illee furmaatatti kenne kanan jedhu hojii dhabdummaa baay'ee waan bal'ateeruuf barattoota kana akkamittiin haala mijeessee gama liqiitti isaa ta'u gama hojii carraa hojii jirutti fayyadame gara hojiitti ta'uu gashee waan jedhu yaada qabacha. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa kun qophii labataati. Qindeessaan isinii dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Waan oggaa 20 boruu gaafa fulbaana 11 yookaan immoo 9/11 New York keessatti ta'e ijoolleen bara san dhalatanii fi oggas daa'ima xinnoo ta'an waan yaadatan hin qaban. Garuu immoo magaala miidhaa haleella sun geechiserraa damdamattu keessatti guddatan. Dargaggoota fi labata New Yorkiif 9/11 hiika akkamii qaba? Gabaastuun VOA Tina Turn warra dubbiste keessaa Noah Rodriguez oggas daa'ima waggaa 2 ta'us 9/11 akka guyyaa addunyaan itti adooddee dhaabbatteetti yaadata. Gaafa gamoowwan lakkuu New York keessa boba'anii namni hunduu laalatii ture. And that was important because there's a level of humility to that. Sun bakka guddaa qaba. Humni namaa hookanis immoo qaama tokko xinnoo akka ta'e agarsiisa. Sun hundi inni raaffatama jedheessa inni yaaduu jedhe Noaan. Amma guddatee barataa yuunivarsiitiiti. Ogummaa fayyaa barachaa jira. Jeequmsa siyaasaa oggoota 4 darban United States keessatti mul'atan keessa darbuun amma immoo haala vaayirasiin koronaa uume wajjiniin wal bira qabee oggaa laalu 9/11 isaaf taateewwan hammaataa biyya isaa qunnaman keessaa tokko ta'uusaa ibsa.
9/11 was just another thing on a whole dumpster fire of things that have happened over our lifetimes. 9/11 wantoota bara jireenya keenyaa nuquunnaman hedduu keessaa akka tokkotti ilaala jedhanawaan. And I don't think that's going to be forgotten as much. Haleellaan fulbaana 11 waltajjii daldalaa New York irratti geggeeffame sun magaalattii guutummaan guututti jijjiireera. Yeroo yaadannoon waggaa 20ffaa dhihaatee jiru kanatti garuu warra bara san daa'ima turan akkasumas immoo ergasii dhalatan biratti akkaataan itti guyyicha laalan wal makaadha. I think most kids they understand conceptually what happened and they can understand that it was a tragedy, but it's not the same thing as living through it. Ijoollee baay'een akka yaadatti waan dhaqqabisan in yaadatan natti fakkaata. Waan gaddisiisa ta'uusaas in galaaf. Waan san ofii keessa darbuudhaan garuu adda. Anjettu immoo Saaraa Malik shamarree waggaa 16ti. Ishiidhaaf taateen 9/11 seenaa abbaa ishii gamoowwan New York lakkuu haleellaman san keessa hojjechaa turerraa dhageechi. Seenaan akkanaa immoo baay'eedha. Muuziyeemii yaadannoo 9/11 irraa John Master Polo dhaloota haaraa kanaaf haalli ture itti dhagahamuu waan danda'u namoota haleella sanirraa oolan irraa hoo dhagahanii jetti. I just think that many of them don't know. It's not that they know, but they don't care. I mean, when I tell them what I saw, what I experienced, what I smelled. Baay'een isaanii hin beekan jedhee yaada. Dhimma hin qaban jechuu kiyyaa miti inuma hin beekne. Waanan hoggas arge yeroon itti himu. Waanan keessa darbe, waanan ija kiyyaan arge, waan natti urgaa'e yeroon itti himu jechuudhaan haala ture keessa warra darbee fi dandamateerraa dhagahuun dhaloota haaraadhaaf akka barbaachisu tarreessiti hojjettuun muuziyeemii yaadannoo 9/11 John.